Kun Radioo Finfinneeti. Raadiyoon Finfinnee sagantaa isaa torbanitti guyyaa tokko gaafa qixxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti isiniif dabarsu amma jalqaba. Yooyyaa nageenyi isin badhaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Finfinnee kabajamoo. Fuula irraa nu caqasaa jirtan cufatti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Afaanin haasa'a deema iyyaati biyya tana siin dabarsin biyya tana siin dabarsin ibidda siyaa godhu gubadhu ana agaree tulluuti ilmaan koo sanyiin koo isin gubu hin gubattu jecha daadacha makiinarra kaa'an namicha kana kuni eye witness kooti kan namarraa dhaga'ee miti. Oggaa raadiyoonin afaan bara xaaliyaaniitiin afaan oromootiin dubbatu Hayilamaariyaam Gammadaa achi keessatti baay'ee taphate wanni akkasii sun ta'uu isaatiin oromoon afaan isaatiin raadiyoonii dhaga'uu isaatiin haa ta'u malee Alisillaaseen booda akkuma galee afaan kanaan kan dubbatamu kana dhaabaa jedhee waamisiyoonii hundumaatu afaan oromootiin calqabanii turanii dhaabsise inni afaan akkasumatti irraanfatamee hafe. Kutaa ja'affaaf kaxumuraa gaaffiif deebii maanguddoo Oromoo Obbo Lubee Birruu waliin taasifne keessaa fudhanneeti kan amma isin dhageessifne. Gara booda qabannee isinitti deebina. Dursa oduuwwan gurguddoo torbee isin dhageessisuun haa eegallu. Kan isin dhageessisu an Odaa Sabaatii turtiin keessan haga xumuraattiin waliin. Sirna kabaja ayyaana irreeffannaa bara 2017 gaggeeffamuuf jiru irratti qaamni meeshaa waraanaa hidhate kamuu hirmaachuu akka hin qabne abbootiin gadaa Oromoo beeksisan. Akka abbootiin gadaa dhaamsa dabarsanitti uummatni Oromoo uummata safuuf duudhaa qabu kan nageenya walii isaa tiksu waan ta'eef humni hidhate kamuu bakka sanatti nu barbaachisu jedhan. Sirna kabaja ayyaana irreeffannaa bara darbee Harsadee irratti gaggeeffame irratti hokkara humni waraanaa mootummaa uummata irratti baneen lubbuun namoota hedduu darbuun ni yaadatama. Oduudhuma wal fakkaatuun sirni kabaja ayyaana irreeffannaa kan bara 2017 biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti hawaasa Oromoon kabajamaa jiraachuun beekame. Akka odeeffannoon fuula marsaalee hawaasummaa garaagaraa irraa arganne mul'isutti biyyoota biroo hedduu keessattis sirni kabaja ayyaanichaa gaggeeffamuuf sagantaan ba'ee kan jiru yoo ta'u, hirmaattotni kabaja ayyaanichaa hedduunis saba Oromoo addunyaan daran wal barsiisuuf jecha suuraalee fi viidiyoolee sirnicha calaqqisiisan hedduu gama marsaalee hawaasummaa garaagaraan maxxansaa jiru. Gargaarsi uummata Oromoo naannoo Somaalii irraa buqqifamaniif godhamu jabinaan itti fufee jira. Uummatni Oromoo biyya keessaaf ala jiraatan haga ammaatti jireenya uummata buqqifamee kana hirpuuf jecha maallaqa birrii miiliyoona hedduutti lakkaa'amu walitti qabuu danda'anii kan jiran yoo ta'u, magaalaalee Oromiyaa hedduu keessattis qeerroon wal gurmeessuun gargaarsa kana uummatarraa walitti qabaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun dureessi Oromoo uummata isaa gargaaruun beekamu abbaan qabeenyaa Rift Valley University Obbo Dinquu Dayyaas uummata buqqifame tumsuuf maallaqa miiliyoona 12 gumaachuu isaa odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gochi sabboonummaaf dirqama lammummaa kunis gama hundaan daran jabaatee kan itti fuudha jedhamee abdatama. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu lolli naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti adeemsifamaa jiru qoratamuu qaba jechuun torbee darbee ibsa baasee jira. Mootummaan biyyattii bulchus haala uumame uummata miidhame irraa qoratee kanneen badii dalagan seeratti dhiyeessuu qaba jedha ibsi imbaasiin Ameerikaa baase kun. Akka ibsa kanaatti Itoophiyaan biyya jabduu, biyya guddattee fi biyya dimokiraatofte ta'uuf mariin siyaasaa banaa ta'e uummata biyyattii hunda hirmaachisu taasifamu. Iftoominni mootummaa jabaachuu fi jaarmiyaaleen dimokiraasiif haqaas jajjabeeffamuu qabu jedha. Bulchiinsi Tiraamp uggura imalaa haaraa labse. Uggurri imalaa kunis biyyoota torbarra kan kaa'ame yoo ta'u, kanneen keessaa Kooriyaa Kaabaa, Venezuelaa fi Chaadiin biyyoota 5 baatii muraasa dura uggurri imalaa irra kaa'ametti kanneen edaamanidha. Sudaan ammoo labsii haaraa kanaan uggura imalaa irratti gatamee ture jalaa baatee jirti.
Labsichis seera biyyattii kan faallessu ta'uu dhabuun gaafa onkoloolessa 10 bara 2017tti mana murtii waliigala Ameerikaatti dhiyaachuun ni ilaalama jedhamee abdatama. Akkasumas dhimma baqataan kan wal qabate labsii biroon torbee kana keessa ni ba'a jedhamee jira. Mootummaan Sudaan torbee darbe keessa hooggana humna ittisa biyyoolessa Itoophiyaa Jeneraal Saamoraa Mohammad Yuunisiif badhaasa kennite. Badhaasa kana kan kenneef pirezidaantii Sudaan Omar al-Bashir turan. Badhaasni kun kan kennameefis shoora hooggansummaa Jeneraal Saamoraan tasgabbii gaanfa Afrikaa eegsisuu keessatti gumaacha irratti hundaa'uun akka ta'edha Sudaan Tiriibuun kan gabaase. Itti dabalataanis akka odeeffannoon arganne kun mul'isutti Yuunivarsiitiin Sudaan Kararii Yuunivarsiitii jedhamu Jeneraal Saamoraaf dooktarummaa kabajaa kenneefii jira. Haa ta'u malee gochaan humni ittisa Itoophiyaa qabatamaan uummattoota biyyattii irratti raawwatu nageenya argisiisuun wal faallaadha jedhu taajabdootni. Mootummaan Sudaan Kibbaa uggurri USA yeroo dheeraaf Sudaan irra ture akka ka'uuf mootummaa Kaartuum waliin kan hojjettu ta'uu beeksiste. Akka Sudaan Tiriibuun gabaasetti biyyootni lameen waliigaltee dantaa waloo tumsuu irratti hojjechuu fi biyyoota lameen daldalaan walitti dhuufis murtee irra gahanii akka jiranidha. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir ji'a darbe keessa gareen mormituu biyyattii filannootti dhiyaatanii akka dorgomaniif waamicha gochaa turuun isaaniis ni yaadatama. Oduun har'aaf qindeeffannes haga kana ture. Agaree tullu duraan dhibba keechaa dhibba Maccaa Tuulamaa miseensa Maccaa Tuulamaati Jeneraal Taaddasee Birruu baanan inni sababa kanaaf manaa ba'e. Duraan dursee hin baane garuu miidhaa warra isaarra ga'e hin beeka. Lafan qabani mana namaati lafa namaati kan qotan. Innuu sababa kanaaf lafa namaan qotee hin jiraatu jedhee ክብር ዘበኛ ገለ inni ክብር ዘበኛ ture. ክብር ዘበኛ keessatti nama gaariidha beekadha jabaadha nama ulfina qabu ture. Kana poolisiin narmjaa inni jedhu kuni du'a hagarii akkamitti dhiyeesse gaafa inni qabame jedhu ka dabaloo labaashuu tayizoo mootuwal jedhemo maal jedhe geessaan hordofaa turtan. Maal jedhe agaree tulluun qabameera አስቸጋሪው ደበሎ ለባሹ ሽፍታ በነቀምቴ ከተማ ተይዟል በቡና ቤት ውስጥ ሲንጎራደድ ይጀ ሲንጎራደድ ይጀ ነምቺ ኩኒ ሐመዮምቲ ነምኒ ዶጎጎሩ ኡመደንዳ የሮ ተከዱዋ አርካባቴ ዋንጎቹ ጠፊ ያደ ነምኒን ቤኩ መና ሆቴላ አሲቲ ሲንክሬፈታ አርቀቡሉ ጠፊ achitti sinkireeffata buluudhafi ufiisaati immoo mana namaa bulaa ture. Inni taaktikiin isaa akkas yeroo baay'ee mana inni kireeffate sani cabsanii seenanii agaree dhabaniiru. Amma inni ganaa midhaa wayii nyaatee yookaan biiraa tokko dhugee bakka dhaqu san dhaquudhaaf ta'a. Hamma ammaatti namni isa dubbisee soggaasanitti wadoo amma ta'ellee numa danda'ama hin danda'amne namtichi odoo taa'ee biiraa dhuguu jarri mana dhugaatii jira suni ijaan wal tuqanii namichi isa fakkaataa yaa qabnu jedhani. Namni immoo waan tokko hojjete yeroo hundumaa uf birreeffata. Nafni agareetis rifeensi isaatis kaka'ee ta'innu laata jarri kun jedhee hoggaa kanaasumaa fachi utaalanii raawwatanii humnumaan qaban malee mana inni rafutti cabsanii hin seenne akka gaazexaan haasa'u. Humnumaan qabanii humna qabaa gabaabadha humna qabaa wal sigiiksanii booddee kuffisanii qabanii hidhanii karaa shaggar fidan. Oromoonni yeroo sana maaltu isinitti dhaga'ame yeroo sana warri dhagaa tokkoon simbira lama qottaa dhugaa bashannanaa daldaltoota Oromoos dinagdeen jabeessaa jechuun siyyaama. Gosoota dhugaatii biiraa, wiskii, wayinii akkasumas dhugaatiilee filatamoo biroo.
Cheers. Cheers. Mana dhugaatii FB Liquors. Teessoon 1905 9th Street Northwest Washington DC. Cheers. FB Liquors. Oromoon yeroo sana maaltu isinitti dhaga'ame yeroo sana warri Ugaanni qabamee dhageechan Oromoon ugaa sana dammaqiinsa qabda. Maaligaa nama guddaa tokko nama boochisu tokko dhabuu keenya hunda keenyatti mooraalin keenya awwaan keenya baay'ee gadi bu'ee akka tasaa ta'ee ani kaasaanchisan jiraadha. Biyya kaasaanchis jedhamtu Shaggar Makeecha naannoo sani safara sanan jira. Shawaa Xaqlaa Gizaatinii achi kan jiru. Achi geechanii achi qabanii oggaa deemanii gana makiinaa bira geechuudha oggaa deeman ani ganamaan ka'ee Shawaa Xaqlaa Gizaatii jira achi bulchanii jiru boru Salaalee geechuu oggaa jedhamanii haasaan dhagayeetan ture ganamaan naqee achi dhadhaabbadhe akkana irratti hin beeknetti oliimaa gadi deddeemaa oggaan dhaabbadhu namicha qabanii fidan gabaabadha xinnoona caaluun oolu kan kanarraa hafee kobbortaa takka uffata qal'aadha nama mana humna jabaatu miti afaanin haasaa deema iyyaati biyya tana siin dabarsin biyya tana siin dabarsin ibidda siyaa godhu gubadhu ana agaree tulluuti ilmaan koo sanyiin koo isin gubu hin gubattu jecha dhaadachaa makiinarra kaa'an namicha kana kuni eyewitness kooti kan namarraa dhaga'ee miti kaani saniinee channaqu jedhanii namoota achi boqoo qabatanii mararsiifatan namni na sooyinaatu mina darbu hundeesno jedhanii annasin gaafatu background isaattanima saniinachi ga wada agaru wasadu wada Salaalee jedhan na saniinachi inni achi dhaqee achitti gaa waan gaafatanii isarraayis arganii jiru hammadu uttillee lakki obboleewwan koo kana dhiisaa isaan keechaa hin qabani waanuma obboleewwan koo ta'aniif anaa wajjiniin du'a kana itti hin faradina anattillee hoo faraddan akka seera keechanitti hin ta'a kan isaanii garuu hin ta'u jedheetillee oggaafannisaadha jedhanillee afaan isaatiin akkas jedhee jara sanitti dhaamee turee jedhu achillee warri turan warrumti isa qabsiise keechaa tokko kan boo'anis jiruu jedhu haasaasaasaniin akkanatti manitti agaree keenya akkasitti dhabne mooraalin keenya baay'ee kufee kan biraammoo eenyutu nuukaa dharraadha malee kan akka keenyaa kuni xinnoo barate kuni ufii keenyaa ittiin seenne egaa yeroo odoo eeggannu anis biyya gallakkisee bahee siin jedha ufuma kootiif jiraachuu dadhabnaan biyya san keessatti. Dhugaadha baay'ee nama gaddisiisaa waggaa sanatti obboleeyyaa lama wajjin nama sadi fannisanii haadhuma duwwaatu hafeedhanii agammaatitti uummanni hin odeessaa baay'ee haala nama gaddisiisudha. Warra beekamoo ijoollee warruma maal godhu obboleecha isaanii eechatti gatu. Sanyuma isaanii qulqulleessuuf egaa sanyii isaanii. Sanyii balleechaa haadha ganaa kan biraa ilmoo biraa bakka buusuu hin dandeenye jaartii. Na akkasitti sanyii nama baay'ee akkasitti kan bade sanyii balleessu irratti isaan duwwaatti deebi'an. Nama tokko kaasna fi mee isa dhumaati gama kootinii isin waan irratti dabaltu mee wannoo haa kaasnu kabbadee bizinesh yeroo Taaddasaan haajaa kolgaltummaa baqataa yookaan immigireeshiniidhaan wal qabatan irratti tajaajila gorsa seeraa kennuun beekama. Dhimmoota kanaan wal qabatan biroo irrattis abukaatoo ta'uun tajaajila. Barakat Samuel Bambury Attorney at Law. Teessoon 7826 Eastern Avenue, Northwest Suite 409, Washington DC 20012. Dhimmoota baqataaf kolgaltummaa wal qabatan irratti gorsa yookaan gargaarsa yoo feetan lakkoofsa bilbilaa 143 763 1991 irratti bilbiluun mariisisuu hin dagatinaa. Barakat Samuel Bambury Attorney at Law. Nama tokko kaasna fi mee isa dhumaati gama kootinii isin waan irratti dabaltu mee wannoo haa kaasnu kabbadee bizinesh yeroo
Taaddasaan Alasillaasee jalaa badee gara ganda sanatti deemu Addis Ababaan maayicoo waa dargaa saala'u jedhani. Mee waa'ee nama kanaa haa kaasnee haa haasa'u. Kabbadee bizinesh kuni nama akkamiiti? Bizinesh kun hoo eessaa dhufee wanni beektan jiru? Kabbada bizinesh gootuma Oromoon ittiin boonu tokko maqaan isaa beekamaa kan isa godhe tokkoffaa kabbada bizinesh namni sirritti hin hubatu. Kabbada bizinesh akka Dajjazmaach jaagamaa fa'a miti. Maaliif hoggaa jettee jaagamaan beeta mangistiin beeku. Beeta mangistiittiin guddanne. Kabbada bizinesh ilma nama jabaa, ilma nama isaanii Haayile Sillaasee faani dhimma itti bahuudhaaf mi'a godhatanii biyya Oromoo qabachuudhaaf wannoo warra maqaa qabu. Warra birraatuti warra birraatu goleeti. Hoo kan nageechu taate bara lola Adawaa duulame lola Adawaa keessatti Goorgisiin farda irratti ba'ee Xaaliyaanii lolee jedhanii qeessonni nu barsiisu. Goorgisiitu loleefi jedhu. Akka moo Oromtoonni achi turan Adawaa turan himanitti xiyyiitiin hin rukunne maleedha kan lolee Goorgisii odoon ta'in birraatu goleeti jedhan. Maaliif xiyyiitiin hin rukunne booddee achumatti hafe booddee rukutameera birraatu golee. Egaa kabbadaan ilma buzuuti. Nashii booda itti dabalame kabbadaan kan buzuuti. Kabbadaa buzunesh birraatu golee. Egaa sanyii sani namtichi Adowaatti kan du'e bara Miniliki akaakayyuun kabbadaan kan buzunesh birraatuun akaakayyuu isaati abbaa birraatu akaakileesaa kana Adowaatti du'e. Gootummaan achirratti gaafa. Amma birraatuunis akkasumatti gootaa lafallee qaba kan abbaadhaaf kenname naannoo sanii gosuma tokko meettadha jaalala qabu namoonnis akkuma nama qabnaadha baa keenya jedhaniis jaalaltumaan qabanii jiru birraatudha. Birraatuun duunani buzunesh intala birraatuti akkuma bakka abbaashii ishiin buute saniin achi erga buute booddee ilmi deeche kun kabbadaadha. Garuu abbaa isaatiin akka waamamu haati hin barbaanne. Abbaa isa dhalcheen akka waamamu haati hin barbaanne. Haadha caalaa kana abbaa beeku hin jiru. Kanaaf haati hin barbaanne ufuma ishiitiif guddifte. Barreeffamaanis mana barmootattis hoggaa mana barmootas galu kabbada buzunesh jedhameeti. Erga guddatees kabbada buzuneshiin beekame. Saniin achi sirna beeta mangistii yaa baratu jedhamee ishii biraa fuudhanii beeta mangistii keessatti amaaromsuudhaaf irratti hojjetaa turanii. Achitti akka guddatu qeesii biratti zeemaa qinee akka baratu akkuma kinoo Iyyaasuu godhasani akka baratu mataasaa akka gaariitti ortodoksummaa isaatiin akka miicamu godhanii saniin achi amanama nugusaa akka ta'u ilma nama jabaa biyya meettaa waan ta'eef meettan kun tanaan dura waan baay'ee seenaa baay'ee qaba. Naannoo Shaggar sanitti bakka sanitti meettaa qabachuun isaaniif waan guddaa waan ta'eef ilma beekamaa tokko achi keessaa isa qabaachuun waan guddaa waan ta'eef isa akkasitti qaranii gallakkisanii booda wannoon dhufe maqaan isaa bara Xaaliyaanii sanii lolli maacoo ka'ee akkuma jedhame egaa lola maacoo kanarratti namni odoo wal harkisu lola gaariin goone nugusumarraa qabee hunduu duubatti deebi'anii biyya ofiitti biyya dhalatanitti galanii kabbadaanis Shaggar jiraachuu hin danda'u. Xaaliyaaniin hin dhufti kanaafi qorichisaa biyyatti dhalatee biyya haadhasaa biyya namni jaalatu achitti deebuuti isarra jira. Biyya isaatitti deebi'e meettatti achitti deebi'ee namoota isaa walitti qabee isaan wajjiniin ta'ee
lola isaatitti jalqabe xaaliyaanii loluu sababa kanaanii biittitti sirbite kabbadaa buzunashii gaaratti ol dachaase hundumashii kabbadaa buzunashii gaaratti ol dachaase hundumashii jedhanii akkasitti sirbu gaa sirba baay'ee qaba isaanis gaagota Oromoon duruu hin sirbaani akkasitti isaanitti sirbu kabbadaan jagnummaa akka gaaritti warra beeksise keessaa tokko Haile Sillaaseen gallaan Haile Sillaasee wajjiniin bakka tokkotti Haile Sillaasee jalatti Dajjaazmaash kan jedhamu itti kennee akka deemee awraajjaa gajii akkas Sidaamoo awraajjaa gajii bakka tokko immoo Ilubbaabor awraajjaa gajii qarqara bakka fagoo kanatti bakka firoota fagaatutti biyya namaa waliin beekne Oromummaa waan hin ta'iniin achi naannoo sansanitti ergaa ture booda deebisee raawwatee ufuma biratti qabuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jedhee senetii Haile Sillaasee keessatti shoomee achuma taa'ee ji'a ja'anii damooza akka nyaatu godhe kuni kabbadaa dhafi adaban kennine Oromoodhaaf hin dabarree ummata qaba humna qaba hoggaa sanitti akka barbaachisaa ta'e hin beeka innuu durumaanuu waldaa xiqqoo takka calqabee ture kan naannoo meettaa sanduuwaa walitti qabduu kan inni irratti mataa ta'e waldaa naannoo meettaa jedhee calqabee ture waldaa isaa san fidee machaatu namaatti make egaa namoonni jabina Oromoo yaadan hundumtuu erga kabbadaa buzunashii itti makee booddee boqonni wasanuunis akkasumatti wal qarqaarsa baggoo adraagot gullallee maalii kan jedhamu tokko qabaa ture innis akkasitti dhaaba isaa san fidee raawwatee machaatu lamatti make egaa bakkuma bakka warri jiran fidanii machaatu lamatti makan sababa kanaan machaatu lamaa guddataa bokokaa deeme namni hundumtuu Asaamminoo Gabrawaldis kan Arsii waxaatoች መረዳጃ ማህበር ቀባ ture Asaamminoo Gabrawaldis dhufee raawwatee dhaaba saasan itti make warri biraas ijoolleen dargaggeewwan akkas የቀድሞ የሰበታ ሙልጌታ ገርሌ ተማሪዎች ማህበር kan jedhamus kan biraa kanaan amma quban qabaanne bakkum bakka namoonni hammi ta'e 20 30 50 dhibbas ta'an dhufanii dhaaba isaanii qabatanii itti makuu turan boodarra macaatu lama kufiititti oggaa dhiyaatu kan mootummaan kuffisuudhaaf oggaa qophaa'u Walloo Marradaajaa Maabar macaatu lamatti guddaadha inni Walloo Marradaajaa Maabar macaatu lamatti makamee ture gaafa sana achan ture birrii 2,500 akka dhaabatti fidanii machaatu lamaa kennanii wajjiniin jirraa arraa jennee tokko taane jedhanii akkasitti isaanis ufitti fidamee ture biyya biraagaa dhaaba baay'eedha kan ture kun hundumtuu achiin immoo Abbabaa Gammadaa karaa mataa isaatiin warra loltootni kun dhufanii itti makamanii warri biyyaatti makame paarlamaan akkuma jiruun warri Amaaraa fi Tigree hin ta'in hundumti isaaniitu machaatu lamatti nam'anii egaa kan amma machaatu lama nam'an hoggaan jedhu kana keecha egaa kan akka maammoo kun ifaane kan marganii dhufanii jechuudha. Gaafii cidha godhachuuf karoora baafanna yookaan walga'ii qindeeffachuuf yeroo tokko ammoo eebba yookaan giraajuweeshinii kabajanna gaafii immoo guyyaa dhalootaa ayyaaneffachuuf gaaf nyaata mi'aawaa hiriyyaa yookaan maatii waliin soorachuuf saganteeffanna akkasumas tajaajiloota biroo kana fakkaatan argachuuf maarree bakkaaf teessuma miidhagina aadaan faayame qopheessee kan isin eeggatu nyaata aadaa biyyaa gosoota garaagaraa tolchee mi'eessee kan isin simatuu fi dandeettii maamiloota 500 wal faana keessummeessuun bakka mijatu Abyss Ethiopian Restaurant and Event Center Qunnama Teessoon 1042 South Berea Street Aurora Colorado Zip code 80012 Bilbilli 303 350 71 62
Abyss Ethiopian Restaurant and Event Center. Yeroo karakal gaarii dhuftan nyaata mi'aawaan dhamuu ni feetu. Maarree yoo feetan mana nyaataa Shaggar Square tti goruu hin dagatinaa. Nyaata mi'aawaa kana akkamiin dhufnee argachuu dandeenya jettanii yaaddoon isin hin seenin. Torban guutuu, ji'a guutuu, waggaa guutuu, sa'a 10 AM kaasee hanga sa'a 9 PM tti ni argattu. Hundaafuu nutti goraa dhugeeffadhaa. Teessoon keenya 150711 Avenue, South West Calgary, Alberta, Canada. Bilbilli keenya 403 283 2223. Mana nyaataa Shaggar Square. Abbootiin qabeenyaa Oromoo yookaan daldaltootni akkasumas bifa garaagaraatiin tajaajila hojiin wal qabate kan kennitan gama raadiyoo Finfinneen oomisha yookaas tajaajila keessan uummatatti beeksifachuuf yoo fedha qabaattan gama teessoolee keenyaan nu quunnamaa isiniin jenna. Sagantaan keenya ammas itti fufa. Baay'ee bareeda obbo Lubee seenaa namoota tokko tarii kana dura hin beeknu tarii kana dura hin dhageenye kan jennu kakaasuu yaaleera. Gama kootiin gaafii kanuma isin itti dabala itti fufaati itti dabala waan hir'ate abalu haa kaasnu waan jettan namoota dagatamuu hin qabne kan jettan mee an kaasu nurra jiru yoo jiraate hirmaannaa keessattuu hirmaannaa Maccaaftuu Lamaa keessatti walumaa gala qabsoo Oromoodhaaf jecha namoota kufan namoota akkasii kana doo kaasne baay'ee natti tola. Baay'ee gaariidha. Jarreen kana namootan ani kaasu warra Maccaaftuu Lamatti keessattuu yeroo rakkoo hoo hundirraa dheechusan didanii rincicanii wanni dhufe nuttaa dhufu jedhanii warri halkanii guyyaa karaa danda'ameen diinagdeedhaan taate humnaan taate yaadanis taate qarqaaraa turan hojjetaa turan Maccaaftuu Lama bakka siingaan kan irraan dheechin beektaa lola kaasuun unuma danda'ama waa wacu hundumtuu boodarra garuu kasii wajjiniin dhaabbatu hamma duraanii san hin ga'u. Jarreen kana warri nani ammatti yaadadhu dargaggeewwanii fi jaarsoliidha kanan beeku ani tokko Zawga Boojiyaa obboleecha isaa Sina Boojiyaa warri Boojiyaa obboleewwan arfanuu Maccaaftuu Lama keessatti warra qooda fudhatanii jarreen kun lamaan garuu hamma dhumaati maqaa hundumaa baatanii warra dhaaba Maccaaftuu Lamaa wajjiniin dhaabbatanii bara mootummaa ce'umsaa hoggaan sababa OLF biyyatti galulleedha ammas jarri kuni lubbuudhaan deebisee arge keessattuu Sina Boojiyaa deebisee san arge baay'ee naman ammallee waa'ee isaanii hoggaan kaasu natti mul'atanii hoggaan Sina Boojiyaa maqaa dha'u qadiidaan baay'ee beekamaa goota ollaa Jeneraal Taaddasaa nama taa'u. Qadiidaa Gonfaa jechuun. Qadiidaa Gonfaa ollaa Jeneraal nama jiraatu. Namicha yeroo sana Treefaa qabu. Inni isa qaba inni waan baay'ee biyya ufiis qarqaaruudhaaf Maccaaftuu Lamas qarqaaruudhaaf ergaas biyya hoosanitti interneetiin hin jiru silkiin hin jiru maaliin hin jiru ergaa Maccaaftuu Lamaatis bakka dhaqutti biyya fagoo dhaqutti baatee deemuudhaan Sidaamoo hoggaa kan bu'u wanni isa buusu hoggaa jiraate hoo kan nama beekaa nama achi bu'anitti bakka hundattu biyya san keessatti dhaamsa Maccaaftuu Lamaa nama daddabarsu nama hojjaan isaa kana gochuudhaaf odoo irratti hin beekamin waan baay'ee hojjetu garuu mootummaan beeke hin gaadaa ture harkaan ijji kafenjii jedhan san wajjiniin isa qabuu barbaadete namni kun amma Qadiidaa Gonfaa maqaan isaa baay'ee hin dhaamu. Qadiidaa Gonfaa goota dhalche goota caaluu dhalche ilma isaa gaafa Jeneraal Taaddasaan
biyyaa ba'u kan qabee shaggarii baase gurbaa xinnaadha tarrafa qadiida tarrafa qadiida namni akkuma laayyetti isa laala eenyu lubbuu isaa kenne Taaddasa Birruu barbaadamu tarrafaan lubbuu isaa kenne nan du'a jedhee raawwatee du'iitidha daa'ima ijoollee jireenya isaa hin quufne ganaa hin agarreewu makiinuma abbaa isaarraa baree saniin odoo karaa eegaa jirtuu dargiin odoo qawwee qabatee namni baay'een jiru Taaddasaan karaa kana darbe jedhanii bakka hundumaa odoo barbaadanu san keecha baqaqsee tarrafaan kan dabarse har'a garuu kan gootummaan isaa waan lubbuudhaan jiruuf hamma du'utti eeggatus saayimalaanii maqaan isaa hin dhaamu kan biraasan immoo fida Dhiinsaa Leephisaa abbaa seenaa abbaa gadaa kan Oromoo hundumaa warra dur hundumti keenya waa'ee Abashaa jabina Abashaa 10,000 jireenya isaanii kan Solomoon irraa dhufu kana malee hin beekne inni fi Hayilamaariyaam Gammadaa warra ija Oromoo warra Maccaa Tuulamaatiif banee lakki seenan akkasitti miti jedhanii seenan akkana kan Oromoo akkana jedhanii raawwatanii kan nutti himan jara kana gaaf tokko ani shawaa jedhee haasofnaan Hayilamaariyaam Gammadaa shawaa kam natti haasoftaa hoo barbaadde tulluu 3 ishiisiifan lakkaa'e maalinni ree kana fenna biitti biyya Tuulamaati maqaan isaa Tuulama Haayile Sillaasee fa'aatu maqaa kana Minilik fa'aatu kenneefi ati gurbaa xiqqaadha kan akkas jettee shawaa jettee akkas hin nageenye amma lubbuudhaan jirutti jedhe gaafa sannan kakadhee ani amma ammaatti namni ana kan na beeku ani hoggaan naannoo Tuulamaa hoggaan haasa'u kanuma Tuulamaa tan haasa'a kan akka isarraa kanana seenaa kanan baradhe Hayilamaariyaam Gammadaa dubbiin Hayilamaariyaam Gammadaa baay'ee hin kaatu yeroo baay'ee warra biraatitu leellifama malee hundee Oromoo walitti qabamuu qaba Oromoon dhaabbachuu qaba jedhe hundumaan duraan qabee kan shaggaritti Oromoo shaggar walitti qabee akka Oromoon dhaabbatu akka Oromoon akka Oromootitti walii wajjin jiraatu kan godhe isa hoggaa raadiyooniin afaan bara xaaliyaaniisan afaan Oromootiin dubbatu Hayilamaariyaam Gammadaa achi keessatti baay'ee taphate wanni akkasii sun ta'uu isaatiin Oromoon afaan isaatiin raadiyoonii dhaga'uu isaatiin haa ta'u malee Haayile Sillaaseen booda akkuma galee afaan kanaan kan dubbatamu kana dhaabaa jedhee waamisiyoonii hundumaatu afaan Oromootiin calqabanii turanii dhaabsise inni faan akkasumatti irraaffatamee hafe egaa warri lubbuudhaan jirus har'aa akkuma nama wannootti laalan akkuma nama abbaa fedhetti laalan ani kanan ulfina kennuuf har'atti kan lubbuudhaan jiru akka tolchaa wagii kana eenyu taasaa waa'ee isaa erga OLF biyyaa ba'ee booddee kophaa isaa hafe oofisa OLF odoon an lubbuun koo jiru itti gadi lakkisu jedhee jaldutti biyya katamaa jaldu libreetii godhee warra qawween jalaa fudhatame qawwee deebisiisee fi warra mana hidhaa jiran mana hidhaati yaasee booddee kophaa tafee qarqaarsa dhabee nama wajjiniin lolu bakkeen biraa uttuma dhiisee hirriba malee waan biraa waan hin lolleef saba loluu waan didaniif isa wajjiniin dhaabbachuu waan dadhabaniif sababa kanaan dadhabee namni irraa dhumee yeroon kophaa tafee sin jira seenan isaa akka himutti nu barreecheera akka kophaa tafee sin jira nama akkasii kana yeroo baay'ee gootummaan isaan haasa'amu egaa kana waa'ee akkasii kana jira namni lubbuudhaan jirus gootummaan isaanii haasa'amuu qaba yeroo baay'ee numa haasofnaa kan lubbuun isaa darbes akkasii takka duwwaan haasaa kan maqaa ishiin dhoofne dubartii kanuma warra dhiiratan haasaa dubartiin tuni Raabiyaa Abdulqaadir jedhamti Raabiyaa Abdulqaadir paarlamaatti limmuudhaaf filamtee nama paarlamaa gale nama mataa dura dubartii file biyya limmuu keechaa ummanni suni harka 90 ummata musliimati garuu intala tana durba tana ergan bakka keenya bu'i jedhanii baalabbaanni achi jiru hundumtu beektuu teenya jedhanii barmoonni ishii hoggaasanitti kifilii 12 hin finne shaggaritti galgala deemtee fixatte maleedha intalti tuni uumaan baay'ee beekamtuudha joollummaatti Somaalitti heerumte akka islaamummaatti
paarlamaa seente polotikaa keessa seennan dhirsaanis walii ta'uu dadhabanii ishiin kutattee karaa polotikaatitti muratte namichaanis addaan ba'an. Amma warra mataa dura Maccaa Tuulamaa keessatti miseensa taate namni akka gudiitti kan ishii ilaalu ishii turte dubartiin mataa dura. Warri biraa booddee kan akka Atsadaa Habtamaaram faan kuni faan itti seenaniiru isaanis goototummaa akkasuma baay'eedha kan itti seenan. Dubartoota keessaa warri narraa admaayirii godhu takka ishiidha takka Atsadaa Habtamaaramii hoggaa akka Maccaa Tuulamni Wallagga hin seenne mudhii qabatanii namoonni tokko shaggaritti itti toltee kan jiraatan tokko hoggaa dhoowwanii isaan wanni galchuu hin jiru kan biyya anatti dhiisaa jettee Maccaa Tuulamaa akka Wallaggatti deemee damee isaa dhaabbatu kan goote dubartii onnee qabdu dhiyoo duutee hoggaa 3 moo akkasii boodallee Baqqalaa Bokonnon heerumtee isaa wajjiniin turanii jarri lachuu warra qabsoodhaa fi waan guddaa hojjetani. Kanaaf immoo warra Baqqalaa Bokonnon baay'een admaayirii isaan godha. Abbaa fi ilma kan wajjiniin hidhaman sababa Maccaa Tuulamaatiin isaanuma duwwadha. Abbaa fi ilma kan bakka tokkotti hidhaman sababa tokkoon hidhaman oduun hin taane oduun baay'een irratti haasa'amu. Warri oduu odeechu tokkollee odoo karchallee hin galin maqaa Oromootiin kan karchallee galanii warra Baqqalaa Bokonnonii fi Mokonnin Wasanuuti. Hamma dhumiititti na jarreen kanas baay'een admaayirii godha. Kana kanan jedhu kan jalaa hafee jiraachuun numa mala haa ta'u maleedha amma maratan dhaaba. Inuma kaasna fuulduratti si Obbo Lubee Birruu yeroo dheeraadhaa gara torban 5-6 waliin haasa'uu qabne sagantaa kanarratti muuxannoo keessan hunda waan agartanii waan dhageechan uummataaf qooduu keessaniif ulfaadha. Umuriin hafee nagaa ijoollee keessanii waliin han ittiin taphattan hangorsitan siniif haa ta'u umurii dheeraa rabbiin siniif haa kennu. Dhaggeeffatoota raadiyoo Finfinnee isinillee hirmaadhaa hoo nama beekuu nama yaada nuuf qoodu nama gorsu nama seenaa barsiisu yoo qabaatan nuuf hima. Bilbilli keenya 428 gaafiif deebii Obbo Lubee Birruu kutaa tokko hanga kutaa afuriititti already YouTube irra hin jira. Directly biyyatti immoo karaa OMN darbaa ture. Namoonni jala darbees YouTube irra Lubee Birruu talking to Finfinnee Radio kan jedhu hoo barbaadan ni argattu hordofuu dandeessu. Egaa nu hordofaa websaayitiin keenya www.finfinneradio.org jedha. Raadiyoo Finfinneen uummata irratti hirkata, uummata Oromoo irratti hirkata malee fandii addaa hin qabu. Gargaarsas nu godha. Websaayituma keenya kanarratti donation batanii hin jira. Karaa sana nu qarqaaruu dandeessu. Akkuma amma kaa'ee bilbilli keenya 428 Obbo Lubee nu ulfaadhaa. Atis ulfaadhu. Ummanni keenyas kan dhaggeeffatan ulfina guddaan kennaa fi bakka kanaan nagahuu keetii fi ulfaadhu siin jedha seenaa hojjette kanaaf. Kulloo kunin jeesina waliif birmadhaa walitti neegina.
kibbaa kan keessa balaa. Oromoon kan dhiiraa dhalaa Radioo barbaada mala. Kan nu baasu rarroo jalaa. Kapsotu dinsa, jallata gorsa dadhaba tirsa. Gabrummaa kapsotu dinsa, jallata gorsa dadhaba tirsa. Waljabeeffadhaa hirmaannaa cimsa, siidaa gabrummaa ifirraa cimsa. Waljabeeffadhaa hirmaannaa cimsa, siidaa gabrummaa ifirraa cimsa. Turtii hagammaatti nu faana qabaattaniif galatoomaa jenna. Kanarraaf qindeeffannes asumarratti xumurra. Qophicha qindeessuun kan isin faana ture an Odaa Sabaadha. Haga sagantaa biroo walitti deebinutti nageenya isiniif hawwaa torban gaarii.